Oduu belbeltuu ammajjii 11,2021 injifannoo woboo zoonii kibbaa. Irreefi gaachenni uummata Oromoo woboon godina Gujii lixaa Cibbirraa madda albuudaa buttaa malkaa sodaa gaafa guyyaa 11/2021 ganama keessa sa'aatii 3 local time ana bulee horaa ganda murtuu xillisaa iddoo addaa mansaa sadiin jedhamtutti waraana shiftaa mootummaa Itoophiyaa kan Dr. Abiy Ahmediin durfamu kan uummata Oromoo saamichaa fi dararaa cimaa irra geessisaa ture maqaa sakattaa woboon osoo sossa'uu woboon haxxee itti kiduun nama 10 battalatti yoo ajjeesu tokko immoo booji'ee jira. Akkam jirtan ordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullalleewud in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Oduu belbeltuu ammajjii 11/2021 injifannoo woboo zoonii kibbaa. Irreefi gaachenni uummata Oromoo woboon godina Gujii lixaa Cibbirraa madda albuudaa buttaa malkaa sodaa gaafa guyyaa 11/2021 ganama keessa sa'aatii 3 local time ana bulee horaa ganda murtuu xillisaa iddoo addaa mansaa sadiin jedhamtutti waraana shiftaa mootummaa Itoophiyaa kan Dr. Abiy Ahmediin durfamu kan uummata Oromoo saamichaa fi dararaa cimaa irra geessisaa ture maqaa sakattaa woboon osoo sossa'uu woboon haxxee itti kiduun nama 10 battalatti yoo ajjeesu tokko immoo booji'ee jira. Hedduu immoo madoon adabeera gama meeshaatiin EKM 10 fi meeshaalee garagaraa booji'uun dantaa qabsoo uummata Oromootiif oolcheera. Lolli kun itti fuufaa jira odeessa dabalataatiin walitti deebina. Kun akkanumaan osoo jiru lolli sirna gabroonfataa kiddaan buqqisuu zoonii kibbaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon Cibbirraa soddon booroo guyyaa 9 bariitti sa'a 11 fi 2021 tti fuufee injifannoolee boonsaa galmeeffamee jira. Rakkoonni Turkii naannoo Liibaan gumuu Eldalloo mudateen bal'inaan injifannoon nun dhaqqabne akkuma nu dhaqqabeen isin biraan kan geenyu ta'uu asumaan isin hubachiifna. Tankaarfiin hanga bilisummaatti itti fuufa injifannoon uummata Oromootiif. Gadaan gadaa xumura gabrummaa. Ammajjii 11/2021 godina Gujii baa'aana gumii Eldalloo ganda bulbul araddaa godaa wallaajii jedhamutti tankaarfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibbaa Cibbirraa soddon booroo buttaa cokorsoo Liibaan ganama kana loltuu mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa irratti fudhatee tureen gurra isin buusuun keenya ni yaadatama. Kun kanaan osoo jiru akka namuu waan dandeettaniin dhaanan jennaan yaraan galee niitii dhaane jedhamu humniti badii humna addaa Oromiyaa jechuun of waamu dhukaasa woboo irraa sodaattee dugda itti galuun qabeenya uummataa saamuuf mana jireenya hawaasaa nagaan ibiddaan barbadeessitee jirti. Manneen jireenyaa ibiddaan gubatan kan ammaaf maqaa arganne keessaa
tarii iyyaa mana jireenyaa afurtu jalaa gubate halkanoo duubaa mana jireenyaa afurtu jalaa gubate Orooboo Jiloo mana jireenyaa saditu jalaa gubate Geddii Diidaa mana jireenyaa lamatu jalaa gubate Kotomboloo Iyyeessaa mana jireenyaa afurtu jalaa gubate Lookoo Duubaa mana jireenyaa lamatu jalaa gubate namoota dhaamanamanii miidhaan cimaan irra dhaqqabe keessaa Boruu Liiban Diqqaa Jaldeessaa Diidaa Diqqayyaa Duuloo yoomuu taanaan jaarsa ganna guddaa Gimbiitti harroo nama jedhamuun ukkaamsitee fuutee deemuunis asiin dura addaan baafannee jirra. Tankar fi Abbaa Torbee godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda Waabee keessatti mana kaabinee Abdurroo Hiikoo jedhamu kan diinummaa dalaguun beekamu gareen sonsaa kalee galgala toora sa'a 9:00 shuggeen aleeluun dhukkee irraa fuudhee jira. Tankar fi lukkee diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti fuufa. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu gullallee udirraa like share subscribe gochuun maatii ta'a.